gooftaan keenya Yesuus Kiristoos buddeenni jireenyaa kan nu nyaannee bara baraan ittiin jiraannu. Hafuurri keenya nyaata guyyaa guyyaa barbaada jireenya bara baraa keessa jiraachuudha. Sabni Israa'el lafa onaa keessatti nyaata maannaa jedhamu sana nyaatanii. Ilmaan mootummaa akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa jirtu nagaa koodha gooftaan eebbifamu gooftaan ayyaana araara nagaa sanaa baay'isee jennaan guyyaarraa dhufeera akkam jirtu sin nagaa keessanii baga nagaa naaf taatanii torbaan darbee waa'ee ana Yesuus iddootti Yesuus Kiristoos anadha kun jedhee dubbate waa'ee isaa waan torba wangeela Yohaannis keessaa walii wajjiniin ilaallee turre haayilaayitii isaa 1 2 3 4 5 6 7 jennee walii wajjiniin ilaallee turre jechuudha maal akka isaan ta'an ilaallee turre akka carraa ta'ee namoonni viidiyoo duraa sana ilaalle deebitanii akka ilaaltan jaala waaqayyooti isin gaafadha sababiin isaa seensa yoo ilaaltan malee isa kana irratti fookas gochuu yookiin xiyyeeffachuu dandeessa waan ta'eedhaaf waa'ee ana Yesuus yookiin immoo Yesuus Kiristoos ana iddoon itti jedhe iddoo torbatu jira jechuudha macaafa qulqulluu keessaa immoo wangeela Yohaannis keessaa ni arganna wangeela Yohaannis qonnaa jaarraa kaasnee amma wangeela Yohaannis boqonnaa 15 gidduutti argachuu kan dandeenyu jechuudha. Amma sanatti argachuu kan dandeenyu sana ilaalleerra jechuudha. Yesuus Kiristoos ana yemmuu jedhu tokkoffaa irratti Yesuus Kiristoos ana buddeenni jireenyaa jedheera lammaffaa irratti ani ifa biyya lafaati jedheera sadaffaa irratti immoo ana balballee hoolotaa afuraffaa irratti tikseen gaarii nanaa shanaffaa irratti immoo du'aa ka'uun jireenyis ana ja'affaa irratti karichi dhugaan jireenyis ana jedhe torbaffaa irratti mukichi wayinii inni dhugaan ana jedhe gooftaan keenya kana torban anadha wantoonni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhe wantoonni torban isaan kanadha jechuudha. Har'a muka walii wajjin ilaalu paarti 1 yookiin immoo kutaa tokkoffaa jennee kan walii wajjin ilaallu ana buddeenni jireenyaa isa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jedhedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos buddeenni jireenyaa kan nu nyaannee bara baraan ittiin jiraannudha. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Egaa gooftaan keenya Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 6:22 kaasnee amma 59tti yommuu dubbifannu isa gooftaan keenya Yesuus ana buddeenni jireenyaa jedhe keessaa arganna jechuudha. Buddeenni jireenyaa. Asirratti waan tokko si yaadachiisuu barbaade. Macaafa lallabaarra gaafa dubbifannu lallaba boqonnaa 6:7 jechuudha. Maal jedhaa? Itti dadhabee hojjechuun namaa qonqoodhuma isaatii fi of nyaatee jiraachuudhaaf nyaata argachuudhaaf jedheetu namni itti dadhabee hojjetaa jedha. Egaa eenyullee taanaan jireenya isaa foonii kana keessatti yoo nyaate malee jiraachuu hin danda'u. Nyaata yoo argate malee jiraachuu eenyuyyuu hin danda'u. Nyaannu malee hin jiraannu jechuudha. Isiniif haifuu sirriitti naa qabadhaa. Nyaannu malee jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Yoo nyaanni jiraanna jechuudha. Egaa nutis foon keenya nyaata jiraachuu akkuma danda'u lubbuun keenyas immoo yoo nyaatte malee jiraachuu dandeessu. Jireenya bara baraa keessatti. Hafuurri keenya nyaata barbaada. Hafuurri keenya nyaata guyyaa barbaada. Jireenya bara baraa keessa jiraachuudhaaf. Akkuma foon keenya kana akkan jiraachisuuf jennee guyyaadhaa gara guyyaatti nyaata ofii keenyaaf qopheeffannaa nyaata nyaannaa foon keenya kun akkan jiraatu goonaa jechuudha. Akkuma sana hafuurri keenyas nyaata argachuu qaba. Nyaanni hafuurri keenyaa jireenyi keenya nyaatee jireenya bara baraa keessatti jiraachuu danda'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Ana buddeenni jireenyaa jedhee dubbateera. Waa'ee Yesuus Kiristoos ana buddeenni jireenyaa kan hin dubbate waa'ee sanaatu hin dubbatin turetti waa'ee maannaan isinii kaasa. Sabni Israa'el lafa onaa keessa yeroo deddeebi'aa turetti gaaf tokko seera ba'uu boqonnaa 16 lakkoofsa 1 kaasnee gaafa dubbifannu jechuudha. Lakkoofsa 1 kaasnee amma 36tti gaafa dubbifannu seera ba'uu keessaa sabni Israa'el gooftaa duuka ituu adeemanii waaqayyoon duuka ituu adeemaa jiranii Museen ituu geggeessaa jiru gaaf tokko sabni Israa'el maaltu mudata waaqayyooti gunguma jechuudha. Nyaata dhabne nuti biyya Gibxi yemmuu jirru xuwwee foonii bira teenyeetiyyuu nyaannaa bakka jedhanii waan akkasii jedhaniitiyyuu waaqayyo irratti gar malee gungumani waaqayyo irratti gungummiin taane keesseenan achumaan waaqayyo gooftaan Museedhaan saba kanaaf ani nyaata nan kenna gooftaan foon jarii barbaadan isin kenneef dimbirqee kan jedhamtu wayii galgala sana akka argamtu akka jarjara sanas qalanii nyaatan godhe gooftaan deebi'ee nyaata maannaa kan jedhamuyyuu waaqayyo kenneef jechuudha yeroo sana lafa onaa sana keessatti. Sabni Israa'el nyaata maannaa sana nyaatan
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ana buddeenni jireenyaa jedhe yeroo namoota barsiisaa ture sanatti ana buddeenni jireenyaa jedhe yeroo barsiisaa ture sanatti fakkeenya maannaa kana fudhate. Sabni Israa'el lafa onaa keessatti nyaata maannaa jedhamu sana nyaatanii. Museen nyaata maannaa jedhamu sanayyuu Waaqayyoo gaafa kennuuf saba kanaaf Waaqayyoo gaafa abboomee jedhu nyaata maannaa kana saba kanaaf kennaa ture. Haa ta'u malee nyaanni maannaa kun akennamu malee maannaan kun foon isaanii duwwaa geggeesse bara baraan nyaatanii jiraachuu hin dandeenye. Sabni Israa'el sun nyaata maannaa erga nyaatanii booddee hin du'anii jiraachuu hin dandeenye. Maaliif? Maannaan nyaata bara baraan jiraachisu miti. Nyaata bara baraa miti. Nyaanni bara baraa eenyu dhale? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nyaata bara baraan jiraatudha. Egaa as adeebinu gaafa wangeela Yohaannisitti adeebinu wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa tokkorraa kaasnee gaafa laallu maal argannaa? Iddoo sanatti sabni tuutaan danuu ta'an gooftaa keenya duukaa bu'an. Isinii gaggabaasuuf jecha sabni tuutaan danuu ta'an gooftaa keenya duukaa bu'an. Yeroo sanatti sabni kun guyyoota muraasaaf gooftaa keenya hordofaa isa duukaa bu'aa gadi turaniif yeroo ta'e hin beelaan sabni kun akka jarri beelaan beekee gooftaan keenya maal jedhee bartoota isaatiin saba kana akkuma kanatti gadi dhiibnaayi. Saba kana akkuma kanatti calluma jennee gadi dhiisnaayi. Saba kanaaf meemmenyaata isaanii alaannu jedhe. Saba tuuta danuu kanaaf meemmenyaan eessaa dhufa? Achumaan maal jedheen Filiiphoos maal jedhaa? Saba kanaafittuu nyaata birrii tun taane yeroo sana gaa meetiidha. Meetii 200 iyyuutu binnee fi nyaanni kun xinnoo iseellee waliin ga'u. Sabni kun danuudha jedhe. Yaadda'e Filiiphoos. Indiriyaas garuu maal jedhe? Indiriyaas yeroo sanatti maal jedhe dubbate? Mucaan yookiis immoo gurbaan biddeena garbuu 5 fi qurxummii 2 of harkaa qabu as jira. Maal godha garuu saba kanaaf hin ga'u. Saba kanaaf waliin ga'uu hin danda'amu. Biddeena garbuu 5 fi qurxummii 2 mucaan qabu tokko nu bukkee jira. Kun akkamitti ga'uu danda'a reessi? Kun jira garuu ga'uu hin danda'u waan jedhu keessa galee jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu waan gochuuf ka'e yookiis immoo waan gochuuf ture beeka hoo jedhama caaftii qulqulluun. Akkuma kanatti jira gaafate maal akka jirri jedhan gaafachuuf gaafate malee gooftaan keenya waan gochuuf ka'e beeka gooftaan keenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal godhe egaa? Haa ta'uuti saba kana teessisaa marga kanarra saba kana teessisaa haa ta'ani dinqii gochuuf egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Ituun dhaqee yoon dubbise baay'ee natti tola. Dhaqee yoon dubbise nan jaaladha jechuudha dubbisuun qabaa. Wangeela yeroo waa'ee wangeelaa sun wangeela keessaa dubbii waaqayyoo dubbifachuun barbaachisaadha waan ta'eedhaaf. Maal jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos? Yesuus immoo namoota teessisaa jedhe abboo. Achi margi baay'een jira ture. Namoonni akka 5,000 ta'anis marga sanarra hin ta'ani jedhe. Gooftaan keenya namoota teessisaa jedhee margi naannoo sana irra jira. Marga sanarra namoonni 5,000 ta'an achuma irra ta'anii nyaata kana fuudhee eebbiseetiyyuu saba kanaaf kenna. Nyaanni kun itoo hin hafin immoo urraasaa funaanaa jedheen walitti qabaa jedheen gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin. Afuun qabu. Urraan nyaata kanarraa hafe afuun qabu. Biddeena 5 fi qurxummii 2 baay'isee gooftaan keenya nama 5,000 kenna. Beektonni macaafa qulqulluu tokko yeroo dubbatanitti kan macaafti qulqulluunis dhugaanuu bahu kan yeroo sana 5,000 jedhamee lakkaa'ame dhiirota qofadha. Ijoolleen jiraachuu danda'u. Haati warrootaa jiraachuu danda'u. Ijoolleen jaraa jiraachuu danda'u. Kanaaf beektonni macaafa qulqulluu yeroo dubbatan naannoo nama 20,000 ol ta'u namoonni achitti argaman jedhanii haasa'u. Egaa waa'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos buddeena 5 fi qurxummii 2 nyaachisee kana baay'isee jira nyaachisee qofa haasa'uudhaaf tun taaneen sabni sun egaa nyaata sana erga baree booddee yeroo ta'etti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kana maal gochuu barbaadanii? Mootii godhachuu barbaadan, moosifachuu barbaadan. Mootii godhatanii ofirratti moosifachuu barbaadan. Kana booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jalaa sokke jechuudha. Gara gaaraatti jalaa sokke macaafti qulqulluu. Gara gaaraatti jalaa sokke. Ammas sabni kun hin barbaadan duuka bu'an. Barbaadan duuka deemaniitiyyuu yaa barsiisaa bidiruu baay'ee yaabbataniitiyyuu laga gamatti isa barbaadan. Gaafa jarri barbaadan jedhanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka jedheen gaabaatti gaafa jettu. Isin anatu hin taane buddeena barbaadaa jirtu. Nan dubbisa isiniif nan dubbisa. Maal jedhaa?
Wangeela Yohaannis boqonnaa lakkoofsa 25 kaasee dubbisa. Yommus jarri Yesuusin bishaanicha gamatti argatanii yaa barsiisaa yoomas geessetti jedhan. Yesuus immoo deebisee dhuguma isinitti hima. Isin milikkita waan argitaniif utuu hin ta'in buddeena nyaattanii waan quuftaniif na barbaaddu. Milikkita argitanii natti amantaniitu hin taane ana barbaadutu hin taane buddeena nyaattanii waan quuftaniif iyyuu na barbaaddu. Buddeenicha barbaadaa jirtu. Sakaleessa nyaattan sana ammas argachuudhaaf barbaadaa jirtu malee milikkita waan argitaniif miti jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Akkasittiin jedhe. Kana booddee maalittiin jedhee nyaata baduuf nama hin haye. Gara gadiitti gaafa deemnee dubbifannu gaa waa'een amma isiniin jedhe kana kaaseef. Sabni Israa'el lafa onaa keessatti maannaa kan jedhamu nyaata sana nyaatan. Nyaanni sun nyaata waaqarraa bu'e miti. Muka jedhu nyaata waaqarraa dhufe isa hafuura jiraachisutu hin taane inni nyaata foon duwwaa jiraachisudha. Nyaanni waaqarraa bu'e, nyaanni waaqayyo erge, nyaanni waaqa biraa, nyaanni waaqarraa dhufe inni waaqarraa dhufe nyaatichi ana jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Buddeenni jireenyaa kan ta'e anadha. Gaafa dhanni lakkoofsa 35 dubbifannu yommus Yesuus ana buddeenni jireenyaa gara koo kan dhufu hin beela'u kananatti amanus matumaa hin dheebotu gooftaan Yesuus Kiristoos. Gara koo kan dhufu maal hin ta'u hin beela'u kanatti amanus hin dheebotu. Egaa har'as akka carraa chaanaalii kana ilaalaa kan jirtu faayisaan biyya lafaa nyaata jireenyaa inni ta'e lubbuu kan jiraachisu foon namaas ta'e lubbuu namaas ta'e hafuura namaallee jiraachisuu ni danda'u. Nyaata jireenyaa inni ta'e nyaata hafuuraa inni ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jiraachisaadha waan ta'eef gooftaa Yesuus Kiristoositti jireenya kee kennachuudha qabda. Har'allee akka carraa chaanaalii kana ilaalaa kan jirtu jechuudha. Akka carraa yoo jiraattan gooftaa Yesuusidha faayisaan. Gooftaa Yesuusidha jiraachisaan. Nyaanni bara baraa gooftaa Yesuus. Gooftaa Yesuusin malee nyaanni bara baraan jiraachisu hin jiru biyya lafaa kana. Eenyullee nyaata inuma nyaata qaqayyaree biyyoonni gurguddatan hedduun isaanii nyaata mimmi'aawoo nyaata tokkoffaarra jedhamee beekaman hedduu isaanii nyaatu. Garuu bara baraan jiraachuu hin danda'an nyaata sana. Nyaanni bara baraan nama jiraachisu inni hafuura namaa bara baraan jiraachisu sun gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Ana buddeenni jireenyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni jedhe nyaata bara baraan nu jiraachisudha. Eeyyee dhugaadhi Yesuus nyaata bara baraati. Egaa namni nyaata bara baraa isa ta'e kana Yesuus Kiristoosiin kana nyaata jiraatu. Maal argataa kan jedhu ta'e maal argataa? Tokkoffaa kan inni argatu bara baraan jireenya argata. Jireenya bara baraa argata. Tokkoffaarratti jireenya bara baraa argata. Namni Yesuus kana Yesuusiin kan nyaatu. Nyaanni isaa Yesuusiin kan ta'e, dhugaatiin isaa dhiiga Kiristoos kan ta'e. Maal jedheen gooftaa Yesuus Kiristoos warra Yihuudootaa yeroo sanatti gungummii keessa seenan hin gunguman isiniin dubbisa. Warri Yihuudootaa waan inni ani buddeena isa waaqarraa gadi bu'ee ofiin jedheef isa irratti hin gungumaniidha. Iddoo biraatti immoo maal jedheen gooftaa Yesuus Kiristoos dhuguma isinitti himaa namni amanu jireenya bara baraa qaba. Isa amma isiniin jechaa jiru jechuudha. Tokkoffaarratti bara baraan jiraata isiniin jedha. Dhuguma isiniin jedha namni amanu jireenya bara baraa qaba. Ana buddeen jireenya jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Ana buddeen jireenya namni amanu jireenya bara baraa qaba. Inni lammaffaa immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni jedhee guyyaa isa dhumaatti du'anii ka'a. Namni amanu namni gooftaa kana nyaata isaa godhatee jiraatu ana buddeen jireenya isa jedhe gooftaa keenya kanatti kan amane nyaata isaa kan isa godhate guyyaa isa dhumaatti du'anii ka'a. Maal jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos 39 dhagaa'anii dubbifannu inni na erge immoo warra inni anaaf kenne keessaa tokkollee akka ani balleessu hin fedhe. Guyyaa booddeetti du'a akkan isaan kaasu fedha malee. Abbaan koo namni ana ilma isaa argu kan anatti amanus hundinuu jireenya bara baraa akka qabaatu hin fedhaa. Guyyaa booddeetti du'anii kaan. Nu warri gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nyaata bara baraa godhannee itti amanna. Inni sadaffaa fi dhumaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan buddeena jireenyaa godhatee kan nyaatu, kan fudhatu, kan hafuura isaa keessa galfatu, kan itti amanu maal argata? Sadaffaa innis Yesuus keessa jiraata, Yesuusis isa keessa jiraata. Kana dhaqee isin dubbisa jechuudha. Wangeela Yohaannis
ja'umarra jirra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 50 foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu ana keessa hin jiraata ani isa keessa nan jiraadha. Akka jedhe egaa gooftaan Yesuus Kiristoos jecha tokko isinitti dubbadha. Yesuus immoo lakkoofsa 53 irraa gaafa dubbifannu jechuudha. Lakkoofsa 53 irraa gaafa dubbifannu dubbii qulfii tokko gooftaan dubbii furtuu taate tokkotti dubbate gooftaan Yesuus warra Yihuudoota sanatti. Yesuus immoo dhuguma isiniin jedha. Isin foon ilma namaa yoo nyaachuudhaa baattan dhiiga isaas yoo dhuguudhaa baattan jireenya of keessaa hin qabdan. Eenyullee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Haaleluyyaa. Nuti warri dhiiga Yesuus dhugnu warri foon isaa nyaannu jireenya bara baraa qaba. Kanaaf obboloota koo gammadaa warri nyaanni keessan nyaata bara baraa isa ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ta'e gammadaa ammallee nuti abdii qabna bara baraan ni jiraan. Egaa warri gooftaa Yesuusiin kana nyaata bara baraa hin godhan warri itti namanne gara isaa kottaa itti amanaa gooftaa Yesuusiin kana nyaata lubbuu keessanii godhadhaa nyaata afura keessanii godhadhaa bara baraan jiraachuu yoo feetan namni nyaatu malee jiraachuu hin danda'u. Eenyullee nyaatu malee jiraachuu hin danda'u. Bara baraan jiraachuu yoo feete ani buddeena bara baraati isa jedhe buddeena bara baraas immoo isa ta'e nyaata bara baraa isa ta'e soora bara baraa isa ta'e gooftaa Yesuus Kiristoosiin qabadhu itti amana. Nuti warri isatti amanne immoo abdii guddaa qabna. Haaleluyyaa. Galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Bara baraan jiraata. Namni gooftaa kanatti amane namni gooftaa kana nyaata isaa godhate nyaata lubbuu isaa inni godhate bara baraan jiraata isa jedhu macaafa Wangeela Yohaannis keessaa lakkoofsa boqonnaa 6 irra jechuudha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 40 irraa argachuu dandeenya. Lakkoofsa 51 irraa argachuu dandeenya. Lakkoofsa 54 irraa argachuu dandeenya. Akkasumas immoo 58 irraa argachuu dandeenya jechuudha. Guyyaa sadhumaatti du'anii ka'a kan jedhu immoo lakkoofsa boqonnaa 6 jechuudha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 39 irraa argachuu dandeenya. Lakkoofsa 40 irraa argachuu dandeenya. Lakkoofsa 54 irraa argachuu dandeenya. Innis na keessa yookiis immoo innis Yesuus keessa Yesuusis isa keessa jiraata kan jedhuuf immoo lakkoofsa 56 irraa argachuu dandeenya jechuudha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 56 irraa argachuu dandeenya jechuudha. Waaqayyo baraaf yeroo keessan isiniif haa eebbisu. Bara baraan eebbifamaa. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Chaanalii kan like, share, subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaa. Dubbii Waaqayyo sagalee Waaqayyo walii wajjiniin hirmaan. Paartii 2 immoo torbaan dhufuun walitti deebina. Agasitti Waaqayyo nagaaf ayyaana araara nuuf abaayisu. Nagaan naaf turaa. Baay'een isin jaalladha. Ciao.